Ani maqaan koo Waaqoo Geetaachoon jedhama. Hojiiwwan diraamaa keessumaa immoo hojii siitkoomii yookiin koomeedii irratti hirmaadha bal'inaan. Egaa iccitiin konsistentii ta'uu konsistentii ta'uudha. Waan nama mudatu hundumaa keessatti jabaatanii dhaabatanii kaayyoo ofiitti cichoomanii hojii itti bobba'an sanarratti fuulleeffatanii hojjechuudha. Yeroon akkas jedhu immoo baay'ee kakaatanii immoo hojii argitanitti immoo itti cichoomina wanta kennaa namaa ta'e wanta itti ba'eessa ta'an itti cichoomanii hojjetanii gaarii mataa jedheen yaada. Hojiin aartii egaa akkuma hojii warra kaanii damee kaanii jechuudha. Akkuma daldalaa, kan barumsaa, kan hojii adda addaa bu'aa bahii mataa isaan qabaata, rakkoo mataa isaan qabaata. Namni hojii hojjechuuf ka'e hundumtuu bu'aa bahii dabarsuun qabaata. Kan hojii aartiis akkuma kana keessatti ramadama. Egaa miidiyaan guddinni miidiyaa biyya keenyaa eessarra ga'eera. Hubannaan hawaasa keenyaa yookaan barsiifati keenya eessa ga'eera. Keessumaa immoo karaa siitkoomii karaa koomeedii hagamitti qoosuun danda'ama, maalitti qoosuutu danda'ama. Amma biyyoottan biraa yoo ilaalle qoosaan isaanii xiqqoo daangaa hin qabu, numa darba. Kan keenya garuu qoosaan keenya baay'ee daangaa qaba. Yooma qoosteeyyuu wanti ittiin qoosne baay'eetu jira biyya kana keessa waan ta'eef. Inni sun al tokko tokko dandeettii waa uumuu keetii murteessuu danda'u yookiin gabaabsuu danda'u. Sanarraan kan hafe garuu wanti addaa chaalenjiin addaa hojiiwwan biraarraa hojii aartii keessa jiru natti mul'atu. Harragaa dhugaa jiruun dubbadha. Namni baay'een infoormeeshinii sobaa kanaan dogoggoraa turanii an rifeensi koo guutuudha. Akka carraa ta'e kaaraakteriin fudhadhee hojjedhu baay'ee isaatu rifeensi isaa moluudha waan ta'eef sanaaf jedhee rifeensa koo xiqqoo yeroon waraabbii seenuuf jedhu irra irraa fuudheen kaameramaan osatti kennadha. Achi booddee nan deeffadha malee rifeensi koo guutuudha. Sanaaf ragaa kan ta'u immoo iddoo kamitti yoo agarsiisee kanan hin beekne har'a isinittan agarsiisa. Qophooftanii? Akkuma argitanidha egaa waan ani itti dabaluun qabu. Gaafii birrii 500ti kun. Egaa hojii tokko gaafa hojjettu fakkeenyaan yoo si ibsee daa'imni tokko maatii isaa biratti hin dhalataa, maatiin isaa kunuunsanii barsiisanii nama ga'eessa godhanii sadarkaa tokkoon yeroo ga'anii mana maatii isaa sana keessaatiin ba'aa hojii mataa isaatiin jalqabaa. Yoo rabbi umurii maatii isaa dheeresseef immoo maatii masaa warra guddisaa tureyyuu deebisee hin guddisaa. Jireenyi dhala namaa akkasi. Kanaafiyyuu hojii aartii keessattis wanta xixiqqoodhaan hojii aartiitti seentaa achii booddee muuxannoo horachaa gaafa deemtu beekamtii kee dabalaa gaafa deemu carraa adda addaa argataa gaafa deemtu hojiiwwan hedduu haaraa ta'anii hojjechuutti deemta. So ani kanan dura taatooma qofa ta'een hojjechaa ture. Amma garuu gara daayirektingii gara piroodyuusingiitti waan hin dhufee fi hojiiwwan adda addaa piroojeektii haaraa qabadhee dhufee jechuudha. Kanumadha malee rakkoon biraan hin jiru. Beekamaa ani waaqodha beekamaa miti. Egaa nama beekamaa jedhamuuf illee ga'eera jedhee yaadu garuu namni muraasi isaa ta'u hawaasni kee yeroo si beeku keessumaa immoo hojii ati hojjettu gaafa si jaallatu duub-deebii ati hawaasarraa argattu qaamaan yeroo keessa sochootus karaa immoo diijitaal miidiyaa yookiin miidiyaalee hawaasaas immoo duub-deebii ati argattu baay'ee si gammachiisa. Baay'ee gaariidha hawaasa biratti namoota hojii wal beekuuni. Egaa akkuma namoota aartii hojjetanii biyya kana keessa jiraniitti immoo yeroo mana nyaataa tokko deemtu yoo qarshii of harkaa hin qabaanne fuuluma kee akkas namoota muraasatti agarsiistee walitti buusanii sii kaffaluu danda'u. Faayidaanuma qabaata. Akkuma sana garuu jireenya dhuunfaa keetii jiraachuudhaas immoo al tokko dhiibbaa tokko qabaata. So baay'ee namatti tola garuu chaalenjii mataa isaatii qaba.
hojii aartii gaafa hojjettu aartiin calaqqee aadaa fi duudhaa saba tokkooti akkuma jedhamu wantuma hawaasa keessa jirudha kan harki caalaan isaa deebisamee hawaasaaf dhiyaatu. Al tokko garuu wanta hawaasa keessa hin jirre hawaasni kee kana baruu qaba yookiin hawaasni koo kana hordofuu qaba dhalootni kanaan kaka'umsa argachuu qaba waan jettu waanuma hawaasa keessa iyyuu hin jirre immoo al tokko bakki itti hojjetamu jiraata. Garuu akka amma nuyi jirrutti waanuma hawaasa keessa jiru aadaama hawaasa keessa jiru dandeettiima hawaasa keessa jiru fuuneetu bifa miidhagaa ta'een bifa hawwataa ta'een immoo garuma hawaasichaatti deebisna akkasi. Lakki waan wal qabatu miti. Egaa kaaraakterii diraamaa isa ta'uu siitkoomii isa ta'u gaafa hundeessitu yookiin gaafa ijaartu kaaraakteroota yookiin taatoo hawaasa keessa jiru amalawwan hawaasa keessa jiranii aadaa hojii hawaasa keessa jiran irratti hundaa'eeti. Kanaafiyyuu amma siitkoomii keenya irratti namni tokko aaree hojjeta yoo ta'e nama aaruudha yoo ta'e namni aaru sun hawaasa keessa jira jechuudha. Kaaraakteriin suuqii daldalu yoo jiraate kaaraakteriin hawaasa keessa jirudha jechuudha. Kanaafiyyuu akkuma kana namootni abbootii keenya ta'anii akkasumas immoo hiriyoota keenya namooti ta'anii hojii galaanarraa kan hojjetan baay'eetu jiru. Hojii markabarraa jechuudha. So kaaraakteriin nuti filannee fi kaaraakterii nama guddaadha. Bara umurii isaaniitti bara jiraachaa turan sana keessatti galaanarra hojjechaa turanii akka carraa ta'ee galaana diimaarra hojjechaa turan isaanii kaaraakterii akkasiitu siitkoomii keenya keessatti fidnee akkasidha. Egaa barri nuti amma keessa jirru bara dijitaaliiti, bara miidiyaa hawaasaati, bara miidiyaa hawaasaa darbee immoo bara artificial intelligence keessa seeneerra already. Kanaafiyyuu amma namni hundumtuu mana isaa ta'ee dandeettii isaa, kennaa isaa, beekumsa isaa, muuxannoo isaa namootaaf hiruu danda'a. Kanaafiyyuu akka durii miidiyaa barbaaduu, waan tokko barbaaduu, dorgommii adda addaa maal keessa lixuun hin jiraatu. Inni kuni akka carraattan ilaala yoo sirriitti itti gargaaramnee fi carraama kana keessaa garuu dhiibbanii mul'achuudhaa fi gara fuulduraatti dhufuuf immoo waan aadaa hawaasaa eeguu, waan safuu hawaasaatti hin buune hojii kennaa isaanii irratti hundaa'e qofa yoo hojjetan, hangafoota isaanii yoo kabajan, wanta nurraa eegamu yoo goone carraa kanatti sirriitti gargaaramuu dandeenya jedheen yaada. Garuu dargaggoo amma jiruu fi hojii aartii hojjetu yoo ta'e isa durii caalaa carraan amma jiru baay'ee ba'eessadha. Inni bor dhufu immoo kana caalaa ba'eessa taa'ee ni yaada. Egaa siitkoomiin haaraa nuti amma tamsaasa isaa jalqabne kuni mata dureen isaa Bubbee jedha. Bubbee sana kan jennee fi seetingii keenya yookiin immoo akkaataa itti hojii keenya qindeeffannee mana jireenyaa yoo jiraate, bakki hojii yoo jiraate, bakki daldalaa yoo jiraate, bakka hundumaatti iyyuu bubbeen ka'uun isaa nafu. Bubbee jaalalaas haa ta'uu, bubbee hojiis haa ta'uu, bubbee humti adda addaa jechuudha. Kanaafiyyuu bubbee jechuun waldhabdee yookaan konfliktiisa jedhan sana isa bakka buusuuf jenneetu akkas jenne. Kanaafiyyuu torbaniin bubbee haaraatu ka'a maatii siitkoomii keenyaa keessatti. Bubbee sana immoo akkamitti qabbaneessu yookiin ofirra dabarsu haa ta'uu yookiin keessa lixanii duukaa badu haa ta'uu yookiin immoo dhaabatanii afarsanii immoo qabbaneessu haa ta'uu torbanii ilaalla jechuudha. Hojii kana kan hojjennu Jaankoo Piroodaakshiniidhaani. Jaankoo Piroodaakshiniidhaani Addis Miidiyaa Neetwoorkii AMN Plus isaanii hojii walii galleetudha kan hojjennu. Kan inni tamsa'us YouTube AMN Afaan Oromoo irrattidha. Torbaniidha kan inni tamsa'u. Kanaafiyyuu asumaan daawwattoonni kana ilaalan immoo torbaniin dilbata sa'aatii 12 irratti AMN Afaan Oromoo yookaan AMN Plus irratti akka daawwatanii afeerraa jaalalaa godhaafi. Egaa akka carraa ta'ee dadhabbii yeroo dheeraa booddee wanti hojjennee gara uummataatti fudhannee gadi baanee baay'ee nu jaallatamee hawaasni keenya baay'ee nu simatee asumaan iyyuu daawwattoota nu daawwatan hunda isaanii baay'ee galateeffachuun barbaada. Egaa yeroo hojiin kee akkas gaarii sii ta'uu daawwataa baay'ee argatu immoo
akkuma itti gammaddu immoo yaaddoos itti dabala. Maaliif kana booddee qulqullina barame sanaa ol qabiyyee barame sanaa ol hojjechuutu sirraa eegama waan ta'eef nuuf gammachuudhas. Akkuma kana immoo ba'aa namni nutti laachaa jiru yookiin amaanaa hawaasni keenya nutti laachaa jirudha. Kanaafiyyuu amaanaa kana immoo jabeessinee qulqullina isaa guddisnee qabiyyee isaa miidhagsinee wantoota akka yaadaatti nuu ka'an fooyyessinee kana caalaatti uummata keenya bashannansiisuudhaa fi mudhii keenya hidhannee kaaneerra. Egaa siitkoomii bubbeen ala hojii aartii gara biraa Jaankoo Piroodaakshiniin hojjechuudhaaf yaada maalii qaba isa jedhuu fi siitkoomii bubbee hojjechuun baay'ee ulfaata. Torbaniin hawaasa keenyaaf wanta ta'u wanta bashannansiisuu qabu hojjechuun isaa hojii salphaa miti, hojii baay'ee nama dadhabsiisudha. Egaa hojii baay'een yeroo gara jalqabaa kana baay'ee ulfaatu. Erga jalqabni isaanii sirratee booddee adeemsa keessa garuu xiqqoo ba'aan hojii namarraatii salphachaa dhufa waan ta'eef tariigaa yeroo sana piroojeektii gara biraa hojjechuudhaaf carraa hin arganna jedheen yaada. Isa kana egaa yeroo muraasa booddee torbanoota muraasa yookiin ji'oota muraasa booddee wanta barru ta'a jechuudha. Okay. Egaa seenaa aartii Oromoo keessatti keessumaatiin dhimma na ilaallatu irratti yoo naasee hojii koomeedii adda addaa, hojii siitkoomii hojjetnu keessatti namootni koomeediidhaan hawaasa keenya biratti keessumaatii dhaloota keenya yookaan jenereeshinii keenya biratti beekamanii namoota muraasadha. Isaanis kan yeroo baay'ee maqaa dhoofnu warra Tuuta Dhangaa, warra akka Abbaa Lataafaa, warra akka Olii Naggaafaa, Waayillansaa namoota Tuuta Dhangaa keessa jiran hundumti isaaniiyyuu egaa bu'uura koomeedii afaan Oromoo qofatu hin taane diraamaa afaan Oromooyyuu isaantu lafa kaa'e. Isaaniif kabaja guddaan qabaa, jaalala guddaan qabaa. Isaanitti aansee immoo dhalootni isaan booddee hojii kana hojjetaa jiranis namoota gaggaarii, namoota jajjaboo hedduutu jira. Egaa illoogdinaan hin jedhinaa malee waayillanootuma koo duriin kaasuuf deema. Kanneen akka Amaanu'eel Taaffasaa, Ilkeessaa Nagumaa, karaa daayirektingii yookaan karaa piroodiisingiidhaan immoo Galataa Ijaaraa namoota walii wajjin hojii hojjechaa turre hundumtiyyuu dandeettiin taatummaa isaanii, koomiitimentii yookaan cichoominni isaan hojii isaanii irratti qabanii utuu hin nuffin yeroo haalli akka malee mijachuu baatullee jabaatanii hojjetanii walii wajjiniin turree amma dandeenyu wanta hojjennee fi namootni kun baay'ee hamilee naa ta'a turanii. Isaaniin gaafan ilaalu baay'een dinqisiifadha. Dandeettii isaanii baay'een ajaa'ibsiifadha. Amala hojii isaanii baay'een ajaa'ibsiifadha.